نرجع إلمنا مليوف خيسة جهة فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبرنا توضح دوّن تي في سجنتا الشو إلى هناك ما سجنتا إن نفعنا بوان ودفعنا في هذا إن يمتلكوا حيثما دنا ويا رئيس كوادر في الدنيا حيثما إن هم تجافتنا درجات إسلام أنا رسولنا كسمة الإمام مسجد بلا أنت مدانا فينا بلا هذا تنارك مدانا أنا مكاسا إسمهم درت تجار إنما مكاسا إنما سجنتا تنيتني قبل تاتي شيء أدران نفسك وجمتو تدابتو تدنيف مكان كيهم رأي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دردرسوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تي في شراغرتي نوافير وداف غلطة قدان برا قبدني قسمتي سجنتا حارسة شاورتي نوافير وداف غلطة قدان برا قبدني سنجنة بارك الله فيكم. قسمتي مكان هي حسن عبد السلام وآدم نانجاني أباك هي عبد السلام أو آدم. أي شيخة بقنا جان سجنتا الناس بقنا جان نويدن. شيخة إيسا درتي إيسا قدت إدون دلوت غيا أنا قرصم أردا أبو بكر صديق أبو بكر صديق بيتامي أردا أبو بكر الصديق جندا علي برو أشتين دلدة إيشو إدون دلوت غيا أشي أي شيخة مي صدركا والموتى تو الموتى يسجل كم تدرى برنوتا غندومسان غندا علي برو غندا جامو أجمعتي معلنكا هي عبد الله حسن خجامو أما اللي عمري داني جراني عمري ربي سان عليه رئيسو إسارتين برنوتا يرو جلكباتي في جلكبه برنوتا ميالله أجمعتين جلكبه غندا نتيانو غندا ورا محمد جانيني نانو كني سنانو وجايباتي ورا محمد قسمت يماس رداو بكسدي كولي غلاتي غندا صلى الله عليه وسلم صح سميرتي تيفتي خان اواسني غندا سني باسه هي ما شاء الله تفوفي اكسي من برنوتا او جدن خنجامو اچتين جلكبه قران مو اكما سنجيسني عبد الله حسن برتين جلكبه اچتين دبا قريلا انغ تمراتيچو يرو جلكباتي به قرانا هاتو قرانا ايست جلكبدن اكسمت لغا وانتوتا غافو جولي غيست قرانا وجو كبته شمودته مي مالفات yeroo jalqabaatiif gaafa quraana jalqabnu san akkuma beekamutti gaani yeroo jalqabaatiif abbaan kiyyelleen du'anii jiranii haati tiyyaa anaa xiqqaa duute abbaan kiyyelleen anaa xiqqaa du'e namni immoo sababa nuutee garii adeerran keenyaatii fi akkasumatti ammaa saayii guddootii rabbii siif rahmatu isiitu sababaa nuutee quraana nu geesse jechuudha akkasitti duba achittiin sababa isiitiin quraana eegalee jechuudha sababa isiitiin quraana eegalee akkasitti qara'u turre. Ayya sheekha quraana achitti eega jalqabdan booda hoo mee eessatti tarkaanfattanii kan barachuu dandeessan iddoowwan ati quraana itti baratte keessa muraasa. Sa quraana akkuma isin jee maalinkaa keenya Abdullah Hassan achirratti qaree achi durallee namni irra qaree ni jira obboleessa kiyya tokko jira Ibrahim Yusuf Musa jaanini rabbi rahmatu famani du'e innillee abbaa kiyyaa isuma taafi isaan nu qaraasu ture manuma keenya jechuun achi qaraasu ture eegas booda immoo namni jalqabarraa hamma xumuraatti biratti eegallee qaraanee sheekh keenya Abdullah Hassani garuu haalli nuti qara'u turre looharra khatamnee dibeeta dalaganneeti looharra barreessaa akkasi qara'u turre jechuudha ani yeroo jalqabaatiif gaafa uummanni juuzaa 15 takkaa'u juuzaa 10 gaafa gahan quraana bitatanii jechuudha quraana guddaa bitatanii ani yeroo saniif waan quraanaan bitadullee waan hin qabneef quraana kana jalqabarraa hamma xumuraatti
barreesseetiin fite jechuudha. Sheekni nagaraayseesi barreeffamaas akka waan koompiyuutaraatti barreessa akkasumatti ammaas quraanallee namni akka isaa qara'u naadire jechuudha. Naadire jechuun nama takka takka xiqqaadha. Nama akkasiiti alif irraa illaa hanga alif laamiimitti jechuudha. Looharra barreesseetiin fixe achirra duba eegaan quraana fixee booda illee muhtasara safiinaallee achumattiin Sheekh Hasan irra qaree eegas booda ammaas golaa sanirraan baane golaani beeytanii iddoo dallee irraa ijaaraniiti keessa baratan achirraan deemne achumattiin Sheekhaas gargaaraa irraayis qaraayisaa irraayis barreessaa fi barreeffamallee rabbiin naaf hannaniin beeka galanni haa rabbiiti barreessaa fi achiin ture jechuudha. Eegaan duba achi ture booda karaa magaalaatiin deeme jechuudha. Karaa Sheekh Musaatiin deeme. Akkasitti magaalaa dhuftee jechuudha. Sheekha karaa haram sanallee gaafa baatanii jirtan wanni jiruus ni jira. San duramee gaafa ijoollummaa jechuun takka ammoo gaafa quraana kana baratanii akkuma jettanii golahaa keessatti waa hedduutu mudata. Waa hedduutu nama mee mudannoo akka barnootaatti golaa san keessatti si mudatte takka ammoo sheekha wajjin haa taatu labbii sheekha wajjin haa taatu mee maal irraa yaadatte gaafa ijoollummaa sana? Gaafa ijoollummaa hedduu ani taphaan guddadha. Akkasumatti ammaas namallee niin kofalchiisa. Ifiti ammoo kofalallee niin dho'isaa jechuudha. Suutaan koflaa guu sheekni achiin as deebi'e akka naman taphatinii akka naman kofliniitiin ta'a. Ijoollee na bira jirtu ni kofaltii ijoollee santumaa jechuudha. Gaaf tokko immoo akka malee kofallee akka malee taphannee barsiisaan keenya sheekni keenya jechuudha. Namni kun ogguunii fi taphni isaa daangaa dabre quraana raagguunii fi shaakalamee ni qixaaxa. Akkaataan inni itti qixaatu harka keessa tumuu ta'uu miila ila tumuu ta'uu akkasittumaa jechuudha. Akkuma gaafa duraa sanii ni beekta waa'ee maalinkaa ni beekta. Akkasitti duba hogguu jabaattee ijjatana nama hidheeti akka uleen san nama bira jirus wanni hin jenne isuma kan dhoomu kanaas tumamu kanaas akka ijjen dhoowunee fi ijjatana gu'aadhaan hidhee akkasin miila jala tumaa jechuudha. Duba hogguunii fi taphannee rabshaa goonee ijjee fi dhogguunii fi naan jiru nin dide. Inni dhamu jeetiin dide achirraa duba hogguunii fi na tumuu jee dellee san golaa san bakka takka banaadha waa xiqqoo banaadha achiin utaaleetiin duraa baafadhe jechuudha. Achi duba shariikaan kiyyaa neela erge toora nama afurii neela erge duraayin fiige ganda keessa jirurraa beetiin ganda biraa seene jechuudha. Isaanis gaa dirqama waan taate waan sheekni qabaa fidaa jeef dirqama isaanii ba'anii qabanii na fiduudhaa fi na jala deeman. Anis duraayin fiiga boodarra duba dhagaanii firaa deebise jechuudha. Akkasumattiin duba guddoo bitiyya bira deebi'ee siillaa kana buusu jirti yeroo kana maal asii goota. Quraana maaliif yeroo kana galta ijoolleen hin galle ati maaltu kophaa siif deeggunaan jettu akkasittiin duba himeef jechuudha. Oggusuma waan achiin na mudateen himeefi akkasuma duba achuma dhiifteeti akkasitti gama sheekaanaan deebite quraana irra deebi'e jechuudha. Akkas. Mudannoo ajaa'ibaati. Sheekamee erga achirraas deebitan sheeka keenya Dr. Sheekh Musaa bira qofatanii mee halaqaanni barnoota sheeka keenya biraa maal fakkaatu? Takka ammoo akkamitti keessaa dabarte? Sheeka gaafa duraa gaafaan ijoollee sheeka dhaga'uun tureen. Guddoo xiyyeeffarraa hin dhaga'u ture. Sheekni nama awliyaa kanaati gaafa isa miidhuuf jaanitti deemanillee nama akkana duraa deemee aduwwiin akka nama cinaa bahee kutee waan juun dhagee duba maqaa sheekaa kana jaalachuun ture akka gaaman guddoon tokko tokko takka ayyoonni gurguddaan tokko tokko jaanitti yeroo sunuu yeroo sanirraa kaatee ani sheeka naan jaa waan juu takka namni zamana kanaa gaayoon akkana jee waan biraallee jechuun mana akkasiin jechuu ture jechuudha. Achirraa duba jaalaltii quraanaa jaalaltii barnootaa qalbii keessa seef taate qalbii keessa buute achiin duba ogguunii fi quraana achitti labzii fixee akkasuma mukhtasaraaf kanallee eegale achirraayin asqaroo eegale jechuudha. Achirraayin asqaroo eegale
كتابنين أسكروا وجلاء نمني جاوبوني في القرآن في تبيه خنتي تكا مختصرة تكا سفينة يجلا تكاو 40 النوايا يجلا شيخ الرتي كتابنين درا برتي يجلا 40 النواوي رايجو أما اللي نجرا كتاب نسان نين أجايب أقولي في اللالو كلام أجابسيتين ياسه بلليسين يتنجرا أكنتين تتوقعني جرا إلا أما نجرا كتاب نسان جيجو 40 أنا ست يجلا يجدوا شهرت 40 يجلا 40 أقولي في النة يكسبوا أصول ثلاثة خان كتاب التوحيد وجه نجرا أستي إسرة كريجو أشرا رفا باديار رفا إيجاس بود دوبا كتاب التوحيد بتدانون جان إيجا أصول الله في النه قواعد الأربعة وجنيجا في النبودا كتاب التوحيد إنجا أصول أسفيسا كبا أكسمت أماس 40 اللي فيسا كبا كتاب التوحيد متى ساقود دارا حق الله على العبيد خنجام خنا بتدانون جامي يجو شيخ برا خنا بتدانون جامي دوبا وري وجقرانو علمي أدير خيا في كسمت أماس درسوني وري مادة وجقبنو هندي ساني بتدان هندي ساني نبيتتني يجو غيرو أني كتابة سن بيتشون دندني يرو سن كيسته بيتشون دندني حمله خي نبوسه أكان أني قديبي رأي لون أكان تيسو نقولو جيجو سلا أدير يتوكو تو أنا في جروبا ساتي وجقرا شيخ نيلن علماء لكون نجتشو تره درسوني قافسيت الليل لكون نبيهن أصل لك تنبيه خاني غافا من برنوتا بردمو حواس النبيه خان جيجو حواسا خان ندو دلغا برنوتا حواسا خان أكما وانين خان نميت أكسد دوبا أديرك يسان دكان آدمير را قرشي تربان نايس بيتيجو يروسون خيسة تاني قرشين تربان سوني حالا بادياتي فيغا يروسن نمو بيخو بيخا خيساو نمني وقو هاتي برنجره وقو أبان برنجره هاتي تي أبان خيوس برجراتن تكاري سي غرغرو تكاجيما سي غرغرو وانا دادا سي غرغرني وانا تفيتو سن سي غورني يچو نمني هاتي تيبوچه وان خنا ناغو ديتوان جيرف چلميتي مرتي تيسوان تيف أكسد دوبا أديره يسون كتاب التوحيد نافذ يجو أكملين تجمده دوبا هدون تجمده أشرعين دوبا كتاب التوحيد سنين فيه إيجاس بود دوبا جرا بلوغ المرام من أدلة الأحكام دبره خنا جام مسركون كافة زبنا خنا مال جالس كيو جتونا مجاني كسيتي أما كأخون قدار خارجي ترباسن بتشوف تدمين سنجيمي يو خارجي دمته أنكم تك قدار تربا في دم هدوء الرجلة أكسيت دوبا نما تقرب يا رحمة محمد علي عمر جاني دراسات ره نما جبات ره نما دين جالت أما لين دير ربي سافر رحمته إساتو تكره أما رياض كارو جرا جاني أكسيتين دوبا نما يركده نمين هرافي ديجو أكستين كتاب ساتي كاري بلوغا كتاب ساتي كاري جو أكست دوبا جمع خانين أكسمتي برنوتا ميادي سكسمو أوفا إيجاس بود دوبا يجام كتاب التوحيد في أصولها في 40 في كتابان خنيجان كاري بودا بلوغا في خنين خنيجان كاري بودا أشراس كارون نتول فاتي يجو حالات دادين يوم ما وجه والكبته نتول فاتي أكسد دوبا يجسبو دعا غرام غالا دي منتهج شيخ أمي تناخيستي برنوتا مياه ومن تكبرت تنيجي برنوتا مياه هنا يرو دراتي في كبيه هنياتي نمني برنوتا مياه سنين نو جانين بيهني كباديوما تنتو يجو باديوما هندتو دور برنوتا أمارا فايجوني تران مثلين دكم نجر يجو زمان أصلا yeroo san barnoota amaaraa jechuun turan namni dirqama yoo geessan malee hin seenu. Nuti immoo warri barnoota kana dirqamatti nama geessu hundi warri karaa mootummaatiin ijoollee teessan barnoota naqadhaa jiru. Hayi guddooti rabbi siif haa rahmatu nuti ijoollee sirraannee nu jaaniiti nu dhiisan jechuun nuti. Wanni nu dhiisaniif wallaalaan haa ta'anii odoon ta'in nu yaadaniiti. Yeroo sun keessa namni ilmaan kee dhiifadhu sin jee akka uummanni keenya beeku galatoome akkanuma sin jeete jechuudha. Duba ijoollee yeroo sun keessa duraa dhokochuu fa'aa turte akka namni gari waraana duraa fa'aa dhokotuun garreen akka
duraa fiiguu kanatti duraa fiiguu turanii jechuudha. Ani immoo yeroo san booyeetiin seene. Dirqittiin booyee seene jechuudha. Akkasittiin duba mana barnootaa hojjetan kan jaamu sanitti kutaa takkarraa illaa hanga afuriitti jira achittiin baradhe. Eegas booda immoo akkuma isin jeesan magaalattiin as gale kutaa 5 fi 6 qara'uuf taa'e jechuudha. Eegas booda ammas onaa gama olii sanitti deebi'eetiin 7-8 qaree. Eegas booda ammas achi gad elementarii jettamu maal? High school achiin jira jechuudha. Ammallee sagantaan teenyaan xumuramne akkuma itti fuftee jirti waa'ee barnootaatii kana haasawaa jirra. Sheekamee takka gidduutti mudannoo danda'e hojii ol qabatee akkaan dhageetti guyyaa takka achi rakkoo maskiidaa kana keessan achi deemu jiru intalti takka gurraan situitee jaaramee dubbiin tun akkam ishee. Akkasii akkumaan jeesanii eegaan baadiyyaatti barnoota ammayyaa kutaa 4 baradhee akkasumatti ammas barnoota islaamaallee jechuudha. Illaa hanga buluuqaa baradhee booda rakkoon jabduun dhufteeti akkasitti duba gariin adeera kiyyaatii fi akkasumas sheekni nuti qabnu sheekni qaaliin keenya Sheekh Muxtaar Sheekh Ibrahim mucaan kun nama faxina akkana dhiisuun ta'u mucaa kana loon eeysuu fi re'ee eeysuu fi akkasumatti gadhiisuun ta'u mucaan kun hawaa baratu waan juun mucaa kana magaala galchinaa takkaa mudiir geessinaa waan juun akkasitti duba wal mari'atanii mudiir geessina jaanii wal taanii eegas booda immoo mucaa kana yoo mudiir geessine miidhamuun mala waan juuf magaaluma keenyaa jaan yeroo sanitti magaalaa tan namni hedduu qaariyaa kaatun jiru. Namni hedduu qaariyaa kaatun jiru akkasitti duba wal mari'atanii warra ooziyyaa nageessanii jechuudha. Guyyaa san guyyaa jumataati jumaa booda jumaa salaannee akkasii as dhufne warra ooziyyaa na kaayanii achiin ture jechuudha. Achiin duba qosuma bareedduu qubadhee achi taa'aa kitaaba asi qara'uun ture jechuudha. Odoon duba asi qara'u jiru guyyaa tokko masjidni kun duraan karaa qal'aa tokko jira kan akkana ol deemu. Ani deemuutiin jira yeroo san keessatti nama gamanaas laaluu miti wayii soonni juu miti baadiyyaa irraas dhufeetiin jira. Ijoolleedhaas ammas bifti baadiyyaatiif hundinarraa mul'atti. Akkasitti duba namni takka intalti takka hurraan deemti. Keessee fuula kanaan na tuyte. Ani immoo yeroo sunitti kanuma qishnaana goote seetiin deeme. Hogguun ganda dhaqee ganda gaariyaa ijoollee qaraasuuf deemu. Maaltu kana si godhe naan jaan. Ani hogguusumaan yaade dhaqee intalti sun waan itti wanni haayite. Hogguun akkana jiru hurraan narra jira jechuudha. Hurraan addibdee waan akkana kana jenna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دنيا بل مدان نرجع إلينا مجروف خيسة فيك